addunyaa kanarratti haga yoonaa Kiristoos eenyudha? Kiristoos eessaa garamitti? Hojiin Kiristoos maal fakkaata? Jechuudhaan falmii du'aaf jireenya gidduutti godhamu. Addunyaan yookiin immoo namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu, maal jedhu, akkamitti hubatu jedhee gaaffii kana dhiyeesseef. Namoonni tokko tokko akkas hin jedhu, namoonni tokko tokko akkas hin jedhu jechaa turan. Isin maallaan jettu gaafa jedhaman garuu ati maal jettu waa'ee Kiristoos? Obboleettii koo ati maal jettu waa'ee Kiristoos? Abbaa koo ati maal jettu waa'ee Kiristoos? Yaanni dhiiga fi foonii, yaanni namaa, barsiisni namaa, xinxaalliin namaa, hubannoon namaa haga ammaatti gooftaa Yesuus Kiristoos irraa jedhadha. Yesuus gooftaadhaa, Yesuus fayyisaadhaa, Yesuus araarsaadhaa jedhu. Dhugaadha gooftaa Yesuus araarsaadhaa, gooftaa Yesuus fayyisaadhaa, gooftaa Yesuus boqochiisaadha. Yeroo baay'ee Addaam kufee innaa jennu, Addaam seexanaan kallattumaan qoramee waan kufe nutti fakkaata. Sana miti. Inni kan dhufe dhiigan qofa miti. Bishaanii fi dhiigan dhufe. Inni yedduu galee jechuun jedduu galee isa Phaawulos kaasedha kana amma Antiroophoos jedduu galee makaakkalañaa jedduu galee jechuun Yesuus Kiristoos Waaqayyoodha jettee tawaayidoon wangeelaa nu barsiisa. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Ameen. Hordoftoonni fi jaalatamtoonni maatii miidiyaa Sotoriyaa bakka garaa garaa ta'uudhaan sagantaa keenya sagantaa dhibbiibbaa torban kanneen hordofaa jirtan hundumtuu nagaa Waaqaa jiraataadhaan akkam jirtu, akkam yoo dhageessanii, akkam dabarsitan jechuun barbaada jalqabarratti. Egaa akkuma beekamu sagantaan keenya sagantaan dhibbiibbaa mootii ijoo mana kiristaanaa keessa jiru mata duree tokko fudhachuudhaan torban yeroo tokko kan waliin dhimbiibnuu fi barsiisa mana kiristaanaa keenya keessaa tokko irratti affeerree kan wajjin dhimbiibnu yoo ta'u, guyyaa har'aatti mata duree addaa tokko qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Mata duree kana wajjinis kan wajjin turan barsiisaa keenya barsiisaa Muraat Alamuudhaa. Barsiisaan keenya barumsa teolojiidhaan sadarkaa digirii jalqabaa kan qabanidha yoo ta'u, egaa barsiisaa keenya wajjin dhimmoota ijoo nuti guyyaa irraa irratti dubbannu kan immoo irratti dhimbiibnu dhimma dubbii Kiristoos wajjin kan wal qabatudha. Egaa akkuma beekamu dubbiin Kiristoos baay'ee bal'aadhaa fi murteessoo kan ta'an barumsa mana kiristaanaa keenya keessatti namoonni hundumtiyyuu hubachuu kan qabanii fi barumsoonni kan hundumtiyyuu hundeessaa isaa kan maddaniif isarratti kan dhaabbatan yoo ta'eef barumsa baay'ee xiyyeeffannoo barbaaduuf kiristaanonni hundumtiyyuu hubachuu qabanii waan ta'eef akkasumas immoo shakkitoonni yeroo baay'ee giddu galeeffatanii gaaffii isaan kaasan gaaffii yakkummaa isaan dhiyeessanii dhimma Kiristoos wajjin waan ta'eef mata duree kanarratti barsiisaa keenya wajjin kan mari'annu kan wajjin dhimbiibnu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu wajjin taatanii sagantaa kan akka hordoftan maqaa Waaqayyoo isin jechaa hanga xumuraatti nu wajjin ta'uu jechuun barbaada. Amma kallattumaan gara barsiisaa keenyatti isin dabarsa. Barsiisaan keenya baga nagaan gara istiidiyoo keenyatti nagaan dhuftan jechuun barbaada jalqabaarratti. Baga nagaan nu eddane. Akka seensaa nuuf ta'uudhaaf dhimmoota nuti jalqabaarratti ilaallu keessumattuu dhimmi Kiristoos dhimma bal'aadha. Barumsa baay'ee bal'aa ta'uusaa ifaadha. Kanaaf jalqabaarratti waanta nuti ilaallu akka seensaatti seensa nuuf akka ta'uu fi dubbii Kiristoos fi mana kiristaanaa barnoota mana kiristaanaa keessatti dubbiin Kiristoos maal akka inni fakkaatu dhimma kana kaasnee ilaalla. Adda addatti qoonnee ilaalle baay'ee bal'aadha waan ta'eef gabaabinaan dubbiin Kiristoos mana kiristaanaa keenya keessatti maal fakkaata? Akkamittiin nuuf ibsitu namoonni akkamittiin akka sana hubatanii jedhu gaafsitee nuuf kaastu. Galatooma. Egaa yeroo kanatti waa'ee Kiristoos waliin barachuuf waliin dubbachuudhaaf Waaqayyo carraa yeroos waan nu kenneef galanni isaaf haa ta'u jechaa. Yesuus Kiristoos waa'ee dubbii isaa, jireenya isaa, dhaloota isaa, dhufaatii isaa, barsiisuu isaa, ka'aatii isaa, deebiseef immoo warreen isaaf ta'aniif lammata dhufuu isaa, cubbamtoota irratti immoo firdiidhaaf dhufuu isaa dubbiin ittiin hubannudha. Yesuus Kiristoos kan jedhamu kana maal godhuu kan jedhe mootichi Heroodis waa'ee dubbii gooftaa Yesuus gadi bal'inaan waa'ee Kiristoos irratti dubbiin ka'u baay'ee waan ta'eef ija namaatiinis ija hafuuratiinis addunyaa kanarratti haga yoonaa Kiristoos eenyudha? Kiristoos eessaa garamitti? Hojiin Kiristoos maal fakkaata? Jechuudhaan falmii du'aaf jireenya gidduutti
godhamu warreen amananiif jireenya kan ta'e, warreen amananiif karaa kan ta'e, warreen amananiif abdii kan ta'e gooftaa Yesuus Kiristoos, warreen shakkaniif immoo warreen isaan beekneef immoo haga yoonaa gaaffii ta'ee maal goonuu eenyudhanni jedhamee kan ittiin dubbatamudha. Egaa sila akkuma naa kaaftee gooftaa Yesuus Kiristoos yookaan immoo dubbii gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos fi dubbii gaafa jennu immoo waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fi waa'ee mana kiristaanaa akkamitti hubatamaa ija amantootatiin kan jedhudha. Egaa waan kana gabaabatti akka seensatti kan nu oolu gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaarra jiraatutti bartoota 12 qaba ture. Guyyaa tokko gara Qisaariyaa bartoota isaa fuudhee innaa deemu addunyaan yookiin immoo namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu maal jedhu akkamitti hubatu jedhee gaaffii kana dhiyeesseef. Duuka bu'oonni isaas naanna'anii namoonni tokko tokko Yohaannisiin jedhu, warreen kaan immoo Ermiyaasiin jedhu, warri kun Eeliyaasiin jedhu, warri nafin immoo raajota keessaa isa tokko jedhanii haala kanaan si hubatu jedheen. Wanni guddaan gaaffiin iddoo kana jiru maalidhaa? Gooftaa Yesuus warreen isa wajjin oolan, warreen isa wajjin bulan, harka isaatii kan nyaatan, jireenyi isaanii jireenya isaa kan ta'e, oolmaa isaanii kan hogganu, nyaachi isaanii kan ta'e, hoogganaa isaanii kan ta'e, jireenya keenya inni dhanii isa hordofaa warreen jiran duuka bu'oota isaa bartoota isaa sanaan maal jedheeni? Isin hoo anaan eenyunaan jettu. Egaa gaaffiin biyya lafaarra amma jiru warreen amanan, warreen gooftaan fayyisaa keenyadha, jireenya keenyadha, barsiisaa keenyadha, boqonnaa jireenya keenyati jennee addatti fayyina karaa Yesuus Kiristoos dhufe simanneef har'a gooftaa Yesuus eenyudhaa? Manni kiristaanaa waa'ee Kiristoos Yesuus akkamitti barsiiftii? Ani mataan koo immoo manni kiristaanaa laphee koo keessa jirtu akkamittiin bifa kamiin gooftaa Yesuus simattii kan jedhu gaaffii tokkoon tokkoon keenyadha. Kana maaliif hin kaasaa? Qulqulluu Phaawulos maal jedhaa? Nuti akka seera sirna duraanii sana erbee irratti yookaan biraan irratti kan barreeffame seera barreeffame hin qabnu. Inumaayyuu laphee amantoota irratti, laphee tokkoon tokkoon keenya irratti harka Waaqayyootiin abboomiinsaa barreeffame malee akkuma jedhu jechuudha. Kanaaf lapheen foonii inni kakuu duraa keessatti jiru karaa gooftaa Yesuusiin lapheen dhakaa ta'e suni laphee fooniitti jijjiirame. Jabeenyi fi seeraan kan hoogganamu suni amma abboommii fi jaalala Waaqayyootti jijjiirame. Dubbii biraas qulqulluu Phaawulos maal jedhaa? Dura jalqaba irratti seerri nu laatamee ture, amma garuu amantiin kara keenya karaa gooftaa Yesuusiin dhufee jedha. Kanaaf gooftaa Yesuusiin isa sanaadha. Egaa gara bartootatti naa deebi'u isinii eenyu anaan jettuu jedheen. Gaaffii kana maaliin kaasaa? Warreen amantaa keessa jiran waa'ee Kiristoos irratti shakkiin qaban. Ta'es garuu shakkitoonni tokko tokko haga yoonaatti isin eenyu naan jettuu Kiristoosin akkamitti hubattuu gaaffiidhu kanaaf ifatti waan mul'ate kana, waan ifa bahe kana, gooftaa Yesuus ija namoota hunda fuulduratti mul'ate kana hubachuu dhabuun hin mul'ata waan ta'eef warreen amananii isin maallaan jettu jedheen. Warri kaan callisan. Innaa gaafatamtu yeroo hundaa hin dhiphatta. Namoonni abalu kana jedhu namoonni tokko tokko akkas jedhu jedhama. Namoonni jechuu baatanii waan miidiyaa irra dhageessanidha. Namoonni tokko tokko kana jedhu isin maal jettuu jedhama. Namoonni tokko tokko akkas hin jedhu, namoonni tokko tokko akkas hin jedhu jechaa turan. Isin maallaan jettu gaafa jedhaman garuu ati maal jettu waa'ee Kiristoos? Obboleettii koo ati maal jettu waa'ee Kiristoos? Abbaa koo ati maal jettu waa'ee Kiristoos? Harmeen koo ati maal jettu waa'ee Kiristoosii gaafa jedhamu waan dhugaa gooftaa Yesuus Kiristoos keessa isaanii jiru sana sirnaan hubachuuf beekuun hin jiru ta'e hin callisan namni. Qulqulluu Phexros maal jedhe? Ariitiidhaan. Ati dhugaatti ilma Waaqayyo jiraatatii jedheen. Yeroo kana gooftaan kas jedheen. Dhugaatti kana maal sin ibsine? Namni foonii yookiin yaadni foonii siif hin ibsine. Waaqayyo isa koo isa abbaa samiirra jirudha malee jedheen. Asirraa maal hubannaa? Yaadni foonii silas gooftaa Yesuus Kiristoos haga yoonitti yaadni foonii, yaadni dhiiga fi foonii, yaadni namaa, barsiisni namaa, xinxaalliin namaa, hubannoon namaa haga ammaatti gooftaa Yesuus Kiristoos raajidha. Haga ammaatti gooftaa Yesuus Kiristoos Ermiyaas jedha.
haga ammaatti gooftaa Yesuus nama fooniiti jedha. Hamma ammaatti gooftaa Yesuusin ilma Maariyaamii jedha. Kanaaf ija fooniitiin ilaalaa jiru. Kuni garuu maal jedheen samiirraa siif ibsame malee yaadni foonii kana siin ibsame. Kanaaf ati kattaadha mana kiristaanaa koos sirrattan bu'uureessaa jedheen. Egaa wanti ta'u maalidha? Ati kattaadha innaa jedhu guutumatti Phexros kattaa yookaan dhagaa ta'ee miti. Amantiin ati qabdu kun amantiin ati irratti hubannoon ati irratti qabdu kun kan hin sochoone karri si'oolii kan hin raafne amantii guddaadha waan ta'eef amantii nama jiraachisu waan ta'eef amantii dhugaati waan ta'eef amantii fuulletti ifatti nama baasu jireenya barbaachisu nama ceesisu waan ta'eef mana kiristaanaa koo sirriitti hin bu'uureessaa jedheen. Egaa hidhanni gooftaa Yesuus Kiristoosii fi mana kiristaanaa jiru akka seensatti hin ilaallu jalqabuma amantii duuka bu'oonni sirratti qabanii fi gooftaa Yesuus immoo mana kiristaanaa amantii keessan irratti bu'uureessa kan jedhuun wal simatee hanga ammaatti gooftaan keenya fayyisaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos eegaa fi tikee mataa mana kiristaanaa ta'ee nuun immoo tokkoon warreen amanan si'aayina keenya ta'ee dharraa keenya ta'ee hawwii keenya ta'ee dhufaatii Kiristoos hanga ammaatti eegna mana kiristaanaa taane jechuudha. Tuuta mana kiristaanaa taane waldaadhaanis taane ishee ijaaramtu keessas taane kana dharraadhaan hawwiidhaan morma keenya ol qabnee kuufama kiristaanotaatti bara fooniitiin gaafa dabaru kuufama kiristaanotaatti dabalamaa bara dhumaa immoo hawwii guddaadhaan eeggachaa jirra jechuudha. Kanaaf dhimma kana innaa goolabnu manni kiristaanaa lafa waa'een gooftaa Yesuus Kiristoos waaqummaansaa inni dhugumatti ilma waaqa jiraata ta'uusaa kan ibsamu hafuurummaasaa inni immoo guutumatti gonka waaqa ta'uusaa lafa itti ibsamu barsiifamu ta'uudhaan manni kiristaanaa immoo goofticha mataa ishee godhattee nyaata ishee godhattee jireenya ishee godhattee misiraacha wangeelaa lafa itti barsiifnu fi tokkoon amantoonni immoo laphee keenya mana kiristaanaa godhannee boqonnaa jecha Kiristoosiin kan ittiin argannu jechuudha. Barsiisaa keenya karaa gabaabaa fi ifaa ta'edhaan mana kiristaanaadhaaf Kiristoosiin kan nuuf ibsitanii keessumattuu fakkeenya isin fudhatan caqasa macaafa qulqulluu keessaati. Karaa ifaa ta'edha namoonni hundumtuu kan hubatu. Xiyyeeffannaas kennine yoo ilaalle keessumattuu har'a nuti warri mana kiristaanaa keessa jirru Kiristoosiin eenyu jenna? Eenyu jennee lallabna? Akkamitti akka ishee lallabdu mana kiristaanaa keessatti kiristaanonni akkamitti akka ishee lallabdu akkasumas immoo warreen kiristaanotaan ala ta'an warreen mana kiristaanaa ala ta'an akkamitti isaan Kiristoosiin akka isaan lallaban dursee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara boodaatti waan beekuudhaa fi yaada kana akka inni duuka bootaaf ibsi kaastanii waa'ee Kiristoosiidhaaf kiristaanotaa sirriitti ibsitan jirtu galatama. Asumarraan egaati dubbiin ijoo keessumattuu guyyaa har'aa waliin ilaaluudhaaf irratti deemaa jiru dhimma araarsummaa Kiristoos wajjin kan wal qabatedha. Dhimmi kun keessumaayyuu yeroo hedduu gaaffiiwwan warreen shakkitoota irraas warreen piroostaantota biraas ni gaaffiin kuni isaan yeroo baay'ee yaadni isaan kaasanii ni jira. Akkasumas immoo namoonni mana kiristaanaa keenya keessa jiranis yaada isaanii kaasanii jira. Manni kiristaanaa keenya immoo kan isheen qabattee jirtu wanta isheen keessumaa jirtu dhimma Kiristoos irratti waa isheen barsiistu barsiisni mana kiristaanaa keenya dabarsitu jechaadha. Egaa dhimmoota kana sadan wayitti finnee cuunfineeti kan nuti ilaallu dhimma araarsummaa Kiristoos wajjin warreen haala akkamitti hubatanii kan warreen amantaa kiristaanaa ala jiran waan araarsummaa Kiristoos akkamitti hubatanii amantoonni mana kiristaanaa keenya keessa jiran tokko akkamitti hubatanii manni kiristaanaa keenya dhimma araarsummaa Kiristoos akkamitti barsiisti kan jedhu gaaffii kana kaasnee kan wajjin ilaallu suma kanatti wal qabatee waa'ee abukaatummaa macaafa keessatti kan keessumattuu Roomii boqonnaa 8 lakkoofsa 30 kan caqafamanii jira akka biraa gidduutti isiniif kaasa isa kana mee akkamittiin nuuf ibsitu ifa akka ta'uudhaaf keessumattuu dhimma ijoodha xiyyeeffannoo keessumattuu warreen shakkitoonni keessaan kaasan kanadha. Mana kiristaanaa keenya keessas namoonni baay'een karaa nu hubannes ni kaasu. Kanaaf isa kana giddu galeessa taasifannee akka hubannuuf yaada kana akkamitti nuuf ibsitu? Baay'ee gaariidha. Egaa araarsadhaa gooftaan fayyisaadhaa gooftaan kuni dhugaadha. Namoonni biyya lafaa Yesuus gooftaadhaa, Yesuus fayyisaadhaa, Yesuus araarsadhaa jedhu.
Dhugaadha gooftaa Yesuus araarsadha. Gooftaa Yesuus fayyisaadha. Gooftaa Yesuus boqochiisadha. Garuu immoo Yesuus Kiristoos isa nu isin lallabne alatti ani mataan koollee deebisee innaan isin lallabee akka nan dhageeffannee jedha qulqulluu Phaawulos. Egaa Yesuus Kiristoos araarsadha gaafa jennu dhugaadha inni araarsadha. Egaa dubbii araaraa gaafa laallu araara gaafa kaafnu wal dhabdeetu jira jechuudha. Maddi wal dhabdee namaa fi Waaqayyoo gidduu jiru maalidha gaafa jennu seera uumaa boqonnaa tokko gaafa dubbifnu Waaqayyo jalqaba samii fi dachee uume. Kana booddee immoo warreen samii fi dachee keessa jiran akkuma guyyaa guyyaatti barii bariidhaan erga uume booddee guyyaa dhumaatti Waaqayyo bakka ergamaa isa kufee Daabiloos bakka isaa immoo dhala namaa nama Addaamiin jedhamu harka isaatiin bocee hafuura isaa qoode fi nama taasisee uume. Egaa namni Addaam jedhamu kun gannati keessatti gaheen isaaf kenname bulchuudha, hoogganuudha. Waaqayyos immoo abboommii laateef gannati keessatti maal jedheen Addaamiin gabaabinuma akka hubatamuuf barnoota beekamu waan ta'eef jechuudha. Nama kanaan maal jedheeni waan as keessa jiru hunda waan lubbuudhaan socho'u waan qaqqabamu hundaayyuu hoogganii bitii gaggeessii jedheen. Garuu muka gaarii fi yaraa beeksiftu kanarraa akka hin nyaanne harka keessa akka ittiin buufne jedheen. Egaa as keessatti maal tura? Tokko lafa bishaan keessa kan jiran, samiirra kan barari'an, lafarratti kan margan first phase economy kan jennu kana jechuudha. Kan hundarratti hooggansa qabaa jechuun maal jechuudha? Hin hooggana jechuun maal mataan isaa maalidha? Hojiin isaa inni guddaan inni hojiin Addaam waan kana hoogganuudha. Lafa keessa maal ture? Sammuu ittiin lafa keessa waan ta'e baasee waan biraa kalaqu uumuu danda'u al tokkicha kennameef. Kufaatii booda beekumsa mul'ata miti. Addaamii fi ijoolleen isaa waan kenname san baay'isanii dabalanii fooyyessanii akka ijaaraniif duruma aangoon kennameefira. Aangoo kana nama qabudha. Garuu maal jedhame Addaam? Gaarii fi yaraa kan beeksiftu biqiltuu balasii kanarraa akka hin nyaanne gaafa kana nyaatte garuu duutaa jedheen. As keessatti maal ture? Duutan jenne. Du'a lamatu jira jechuudha. Sadis ta'uu danda'a. Maaliif duuta? Turtii booda garuu Addaam waan kana garaa isaatti qabatee abboommii kana yeroo eeggachaa jiruuni seexanni gara isaa dhufe. Seexanni dhufee maal godhe? Nagaan siniif haa ta'u jedheen. Nageenya kana Addaam ni dide. Egaa kiristaanonni jireenya keenya keessatti har'as nagaa adda baafnee hin laalloo ta'e, nagaa Waaqayyo irraa ta'ee fi nagaa seexana irraa ta'e, isa dubbiin nagaa fakkaatu hin hubatamu yoo ta'e, nageenyi hunduyyuu nagaa ta'ee jiraachuu dhiisuu mala. Kanaaf nagaa sirrii hin taane Addaam ni dide. Gara Hewaan gaafa deemu nageenyi siif haa ta'u Hewaan bulchituu samii fi dachee gaafa jedhuuni nagaa kana gammachuudhaan simatte. Gaafa nagaa kana simattu seexanni laphee Hewaan keessa seene. Sana booddee maal jedheen? Yeroo baay'ee Addaam kufee naa jennu Addaam seexanaan kallattumaan qoramee waan kufe nutti fakkaata. Sana miti. Ittaansee maal godhe seexaan? Daabiloos maal godhe? Gaafii gaafate. Jireenyi maal fakkaata? Gaafa seexanni si qoru ifuun kanaas si gaafata. Jireenyi kee maal fakkaata? Interview si godhe si gaafata. Waaqayyo gara tomootee hoo cufte jireenyi keenya gaarii ta'a. Iccitii kee dhokfattee gaafa jiraattu nagaan siif ta'a. Garuu Hewaan iccitii ishee dhoksuu hin dandeenye. Maal jetteen? Jireenyi gaariidha. Garuu ishee biqiltuu du'aa fi jireenya beeksiftu kana akka nyaanne nuuf hin jedhee nu abboome malee kanarraa wanta fe garuu homaa rakkina hin qabu nu jetteen. Haga yeroo sanatti seexanni waan kana hin beeku ture. Dhorkamuu isaan hin beeku waan si dhibu hin beeku. Okay, battalatti yaan dhufeef. Kan ammaa isin akka isaa waa akka hin taane sin dhorkachuuf iccitii sin dhoksuuf malee kun
waan sin miidhu qabaate miti jedheen. Yaada cumarraa fudhatee yaada isheen kaasteen ishee kuffisuudhaaf deemi. Amma isheen iccituma ishii baafte. Iccitii sanitti ixaanetti maaltu dhufe qormaan dhufe jechuudha. Kanarraa kiristaanonni waan hubatan maalidha har'as tokko seexanaaf interviyuu kennan nuti. Gaafa hin qoratamne waan ati dubbattu jechuun namni firii dubbii isaa nyaata. Firii yaada isaa nyaata. Jireenyi isaa martuyyuu waan yaada jiraata. Waan yaada jiraata jechuun maalidha? Namni jallinatti jiraatu daba yaadu dhumni isaa kanuma ta'a. Abaarsa ta'a. Kufaatii ta'a. Inni gannatii hafuu fi gaarii hawwu immoo jireenyi isaa dhumni isaa bareedaa deema. Akka fedhii fi akeeka waaqayyootti kan deemu yoo ta'e jechuudha kooti. Kana booddee maal ta'e? Hewaan balasii kana nyaachuudhaaf fedhii horatte. Addaamiifis yaadicha qoodde. Waaqayyoon ta'uudhaaf fedhii horatan. Balasichas harka isaaniitti buusanii addaam wajjin sheer godhan. Kana booda yeroo sanitti maal ta'anii beekumsi ifeef. Beekumsa ifeef. Ni beekan. Beekumsi isaanii beekumsa. Inni waan ta'es ta'u garuu beekaniiru. Tokko kallattumaan maal ta'an qullaa dhaabbatan. Qullaa dhaabbatan jechuun mataan isaa maalidhaa? Kennaan waaqayyoo ayyaanni waaqayyoo irraa ka'ee jechuudha. Kophaa dhaabbatan. Kanaaf isa duraan bulchaa ture, isa duraan uumama hunduratti aboo qabu, aangoo qabu. Ergamtoonni guyyaa guyyaadhaan dhufanii nagaa isa gaafatan addaam. Amma dheessee bosona keessa gala. Kophaatti hafe jechuudha. Inni sodaataa ta'e. Namni ayyaanni waaqayyoo gaafa irraa ka'u, cubbuutti gaafa darbatamu, namni gaafa cubbuu baay'isu jireenya keessa dullumatu dhufa. Dulluma dhufa jechuun arrii baasuu dugdaan gaccabuu sin jechaan jiru. Yaanni isaa hin dulloomu. Akeekni isaa hin dulloomu. Dubbiin isaa hin dulloomu. Wani dhageettiin isaa hin dulloomu. Dhageettii gaafan sin jedhu. Isa dhaga'u gurraan hin dhaga'u jechuu koo miti. Waan biraa seexanitti himu. Amma obboleessi keenya waan sin jedhee nagaan siif haa ta'u innaa sin jedhu. Waan naan jechuu barbaadde maa ani beekeera nagaa nagaafachuuf miti naqee qaartaa naquu qaartaa sin jedha jechuudha. Seexanatu waan biraatti hima beekte gurra isaatti. Ati nagaaf gaafatte. Garuu naguma kana jijjiiree akkana jechuuf miti jedha. Kanatiin dubbatiin kan dhageechisu maalidhaa? Gurri namaa kan hin muramne akka hafuura waaqayyoon kan hin hoogganamne gaafa ta'u sana ta'e jechuudha. Kanaaf nyaatanii kufan. Amma waldhabdeen kun maal ta'e? Waaqayyoo fi nama gidduutti uumame. Amma abaarsitu itti dabalame. Du'a tokkoffaadha. Murqame. Ayyaana dhabe. Duutii lammaffaan gannatiidha ari'ame. Duutii sadaffaan foonii fi dhiiga isaatiin dhumarratti amma jiraate addaam gara biyyeetti deebi'e. Kana jechuun maal jechuudha garuu? Gaafa gannatii keessaa ari'amu gannatiin olan taane namni tokko amma gaafa mana hidhaatti darbatamu maal taasisu fakkaate? Mana hidhaatti gaafa darbatamu mootummaan qabeenya isaas mana isaas ni eegsisaaf. Irraan molqoo waan malaan maltummaadhaan qabeenyichuma horate yoo ta'e malee mana isaas qabeenya isaas ni tika. Yookaan immoo namni biraa akka eeguuf ni taasisa. Gannatiin maal taate? Ergamaa Suraafeelidhaan eegamte. Labooba shootalaatiin immoo cufamte. Kana booddee addaam dhiyeenya gannatii ta'eet gannatiin yaaddoo isaa taateef, dharraa isaa taateef, ishee keessatti hogganu teessoo ulfinaa sana lafa guyyaa guyyaatti uumamtoonni hundi dhufaniitu nagaa isa gaafatan sana haboo sanarraa ayyaana sanarraa gadi kufeeti waan hunda dhabeet karaarra bu'e. Sana booddee yeroo sanarraa jalqabee addaam haga foonii fi lubbuun isaa gargar baatutti hojiinsaa gaabbii qofa ture. Gaabbii qofa. Guyyaa guyyaadhaan. Baay'ee guyyaa guyyaadhaan gaabbuun hammam akka nama hubu nama gaabbee argatu beeka. Waan siif ta'e tokko biyyuma lafaa irratti illee qabeenya siif malu, hojii siif malu, waan gaarii argatte naaf malattee adda arga harka ga'ee booda si harkaa fudhatamuun hagam akka nama aarsu namni hunduu ni hubatee yaada. Carraa hoogganuu sana jireenya gammachuu sana keessaa addaamiin baheeti bakka itti darbatame. Du'a. Sana booddee Waaqayyoo gaabbii isaa kana, dararamuu isaa kana, hawwii isaa kana, fedhii immoo Waaqa ta'uudhaaf qabu kana hubateetu egaa ati
dadhabbii keetiin, gaabbii keetiin, boo'icha keetiin yookiinis immoo dhiiga keetiif ilmaan keetiin dachee kanatti deebi'uu hin dandeessu. Akkamitti deebitaree? Ani bara dhumaatti ilmaan keetirraa dhaladheenoo seen gara kana si fidaa jedheen. Asirratti maal tura? Duuti karaa Addaam dhufe kun nama hundatti Addaam biratti hin dhaabbanne abaarsa ture waan ta'eef jechuudha. Abaarsi kun dhiiga keessa kan deemu ture. Akkam seete? Egaa amma biyya lafarratti warreen qoratan fakkeenyaaf waa'ee dhiiga kana wajjin wal qabatu innaa qoratan maal jedhu? Fakkeenyaaf jenereeshinii sadaffaan beelaan akka malee kan dararaman yoo ta'ani jenereeshiniin ammaa kun sababii garaagaraatiin dhukkuba garaagaraaf saaxilamuu jedhu. Kan akka kayyuun kee beela'ee fi ati gaafa qananii argatte dhukkuba hin daddabarre kanaan miidhamtaa jechuudha. Maaliif seeliin achitti riphee gidirfamee jiraate sun amma gaafa jenereeshinii sadaffaa irratti dhufe gaafa qananii argatu qananii kana damdamachuu hin danda'u akka jechuuti. Egaa dhugaa ta'e soba ta'e egaa qorattoota biyya lafaa dhiyeessa. Sana jechuun maal jechuudha? Jiiniin suni sadaffaadhaan gammaatti ilma deemachuudhaan mana torbaatti deemaa jiraa jechuudha. DNAnsa gaafa qoratamu. Kanaaf abaarsi karaa Addaam gara dhala namaatti seene kun garuu warreen gaarii ta'an gaarummaan isaanillee fuula Waaqayyoo fuulduratti mul'ate. Kan akka Abrahaam, kan akka Daawit, kan akka Yaaqoob warreen gaarii ta'an raajoonni mataan isaanii hundi isaanii gaarummaadhaan darban. Bara isaanii guutuu kan waala keessa seenanii boo'ichaan subaayedhaan fuula Waaqayyoo ilaalan. Takkatuu mootummaa Waaqayyoo kan fuula Waaqayyoo araara Waaqayyoo argachuu hin dandeenye. Karri sun hangam cufame amma araarsummaa gooftaa Yesuus Kiristoos kana gatii akka torruu fi maal keessa akka baane akka ilaalluuf dubbii kana cimsee kan irra deddeebi'u. Kufaatiin keenya hangamuu ta'e wanti boodarraa amma kaafnu kun immoo akkamiin dhufee kan jedhudha. Abaarsi sun hangam ture, darbatamuun sun hangam ture, dhiibamuun sun hangam ture, jibbamuun sun hangam ture. Dhalli namaa immoo waaqa ta'uudhaaf akkasuma immoo lafa dachee duraan dhabe sana argachuudhaaf ture baroota meeqaa kan jedhudha. Dharraa nama baay'ee ture, dhaloota baay'ee ture. Kanaaf maal ta'e? Gaarummaan keenya, qajeelummaan keenya hundisaa akka huccuu cubbuu ta'e jedhan. Tokkollee gara san deemuu hin dandeenye. Seera eeguudhaan fayyuu hin dandeenye. Dura maaltu ture? Seera laphee ture. Gaarummaa fi gaarii ta'uu dhiisuun yookaan immoo qajeelummaa fi jallummaan homaa lafa madaalatti hin qabne. Akkumatti namni gaarii laphee isaatti hubatee yaraa laphee isaatti hubatee akka jiraatuuf ture. Jiraachuu hin dandeenye. Seerri karaa Musee dhufe. Abboommi kurnan kennameef. Dhala namaa seerri baachuu hin dandeenye. Seerri nama hin danda'u. Namni seeran anjilbifatu miti. Oopshinii uumu. Amma maal jenna miti. Seerri hanga ammaatti illee hojjete mooraal shukaaf. Kanaaf maal godha namni puulii biraa uumaa jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko doosii ajjeesuudhaaf si ari'e inni ajjeefte seerri maal sin jedha. Of baraaruuf ajjeese sin jedha. Du'ee hin falmatu waan ta'eef. Okay, hin sobinii gaafa jedhamtu namni wayii odoo sitti baqate dabarsitee laattu hin sobdaa jechuudha. Achumaan sobdee oofte garuu namichi immoo yakka biraa hojjete waan ta'eef yakkicha dhuksite. Kanaaf guyyaa tokko dabarsitee kennuuf. Kanaaf seerri mataan isaa maal ta'e jechuudha. Hanqina qaba dabalata immoo namni isa hanqisuudhaaf fedhii guddaa qaba. Yeroo hundaa jechuudha. Kanaaf seerri nama baachuu hin dandeenye. Qulqulluu Phaawulos maal jedhaa? Namni karra kudhan qabu. Mana namni tokko manni isaa karra 10 qaba. Waa'ee seera kana wajjin. Akkuma Maatiyuus jedhu odoo namni seera ni raawwata ta'e waan seerri jettuun inni hojjeta odoo ta'e seerri gaarummaa qabaa nama fayyisuudhaaf gahee qabaa. Ta'es garuu namni seera raawwachuu yookaan qajeelummaa raawwachuudhaaf humna hin qabu. Namni humna hin qabu qofa osoo hin taane namni jallinni namaa seera kamiin hidhaa kamiin akka isa oolchitu hin dandeessu jechuudha. Hin dandeessu inni waan ta'e uuma waan ta'eef. Kanaaf qulqulluu Phaawulos immoo kana innaa jedhu maal jedha? Karra 10 kan mana qabu qabaatee namni karra 9 cufee tokko dobane
maal faayidaa qabaa isa banameen hattoonni seenanii mana isaa hundaayyuu maal godhu hin hatu miti. Kuni maal ibsa namni seeraan gonkuma ta'uu hin danda'u waan ta'eef egaa seerri maal ture wanni keenya ture gargaartuu akka gargaartuutti kan tikeetti ture garuu Kiristoos immoo amantii ta'ee dhufe. Nami sababii kanaan darbatamee seera eeguu dadhabee seera caccabsee inumaayyuu aadaa juu keessatti immoo waanuma kitaabni kakuu duraa jedhullee dhiisaniitoo seera mataa isaanii baafatan seera foonii seenaa isaanii aadaa isaanii waan kana wajji wal qabataniiti erguma Museen isaaniif kenne sanallee dagatan. Gaafa Wangeela Maatiyos boqonnaa 3 mootummaan Waaqayyoo hanga harka keessan isinitti dhiyaatteetti gaafa jedhuun cuuphaan Yohaannis nuti immoo cuuphaa maalluu godhaa nuti itti jiraanne nuti ijoollee Abrahaamidha jedhanii. Ijoollee Abrahaam ta'uun keessan waan sin oolchu akkasitti fakkaanne jedheen. Kun maalidhaa hammam sabi sun sabi haala addaatiin maatii tokkorraa 70 baay'atee walakkaa gimmaashaa walakkaa miiliyoona ta'e booda immoo gosoota 12 adda hiramanii Waaqayyo isaan irraa immoo latee saba isaa godhate fooniin jechuu kooti. Sabi eegame suni fayyuu hin dandeenye. Maaliif karaa mataa isaanii deeman. Sanyii addaa of godhan. Kana booda Kiristoos dhufe amma gara isaa dhufe. Sana dura garuu Kiristoos dhufaatii isaa dura duuti akkamitti dhufe naannu karaa addaan dhufe. Duuti dhufe kuni garuu namoota addan qoon. Nama addan qoon. Gaarii isaa ta'u. Dabaa isaa ta'u. Garuu hundattuyyuu dhufe. Hundumatu dhufe. Jallaanis jallatu sanu. Namni tokkichillee qajeeloon tokkollee ooluu hin dandeenye. Fayyuu hin dandeenye. Xaarii isaatiin, bu'aatii isaatiin, seera eeguu isaatiin, qajeelummaa isaan fayyuu, qajeelaa ta'ee argamuu, qulqulluu ta'ee argamuu hin dandeenye. Kuni maallee kan ibsudha. Kiristoos gaafa dhufuu, guyyichi gaafa gahuu, durboo Maariyaam irraa Gooftaa Yesuus dhalate. Egaa dhalatee, ni guddatee, ni barsiisee dhumarratti immoo gara cuuphaatti achumaan immoo barsiisee booddee gara fannootti kan deemedha Kiristoos. Egaa inni kan dhufe dhiigan qofa miti bishaanii fi dhiigan dhufe. Yordaanositti isa diinni Daabiloos Hewaaniif Addaamin mallatteessise garbummaa barbaraa sana miila isaan rukute. Isa dhumarratti immoo Daabiloos hanga inni Kiristoos nama fannifame Yesuus Kiristoos amma fannifame fannoo irratti isa argutti fannifame sanga si'oolii naannessee barbaaroosiin ilaalutti lubbuu hundaayyuu si'oolii hanga ona taasisutti Daabiloos hin barre ture. Kanaafidha Gooftaa Yesuus fannoodhaan naannessee hunda isaanii of waliin yookaan immoo addunyaa of waliin araarse kan jedhu jechuudha. Of waliin araarse. Eenyu wajjin of waliin. Amma fannoo irra kan jiru eenyudha? Fooniin Gooftaa Yesuusidha. Garuu immoo inni addatti bahee foon qofni hin fannifamne waan ta'eef guutummaa waaqummaatu fannifame jechuudha. Kan nuuf addatti kan dhiiga kanfale gatii kan kanfale fooniin ilma. Garuu immoo yeroo sanatti maal ture? Waaqummaa irraa addan baane. Kanaaf araarri innaa dhufu abbaa wajjin, ilma wajjin, hafuura qulqulluu wajjin araarri ta'eera jechuudha. Araarri karaa foonii waaqni nama ta'uun namni waaqa ta'uun dharraa fi hawwiin addaam suni asitti raawwateera jechuudha. Erga raawwatee booda maal ta'e? Erga raawwatee booddee fayyina addaatu dhufe. Egaa duuti karaa nama addaam jedhamuun hundatti dhufemi. Amma immoo fayyinni karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos qofaan ta'e. Warreen barbaadanii, fedhanii, jaalatanii misraachoo wangeelatti amananii gara Gooftaa Yesuus Kiristoos inni waaqa ta'uusaa, dhugaa ta'uusaa isa sila duraan caqasne qulqulluu Phexrosaatti dhugaa ilma waaqa jiraatas jedhanii amantii sana warreen horatan hunduyyuu bartuu Gooftaa Yesuus ijoollee Gooftaa gara mootummaa isaatti warreen dabalaman ijoollee mootummaa ta'u. Maaliin tokko cuuphamanii ta'u. Amananii cuuphamanii ijoollee isaa ta'u. Hin dhalatu jechuudha.
hin dhalatu. Dhalachuu kana maal ta'u warreen dhalatan hundiyyuu maal ta'u dhaaltota ta'u. Kanaaf fayyinni gara gooftaan dhufee duuti nama hundatti haala addaatiin dhufullee fayyinni immoo special salvation haala addaatiin namoonni warreen isa beekan warreen isa simatan warreen isa waaqa jedhanii fudhatan warreen mislaachuu wangeelatti amananii jireenya kiristaanummaa jiraataniif addatti kan ta'edha jechuudha. Egaa araarsee innaa jennu of waliin araarsuu isaati kan hubachiisu malee inni yedduu galee jechuun jedduu galee isa Phaawulos kaasedha kana amma tropos jedduu galee makakkalenyaa jedduu galee jechuun yedduu kan galee jechuun foonii fi waa'ee foonii ennaa ta'u foon isaan yedduu gale fooniif dhiiga isaatiin yedduu galee jechuudha. Yedduu galummaan kun iccite sillaasee kan faallessu ta'e miti. Akkas taanaan fayyinni jalqabaayyuu gaafii keessa galaa jechuudha. Warreen amantoonni gara biraas gaafii kana Kiristoosiin yedduu galeera kanaaf inni ni kadhataa gara jechuutti warreen hiikuu barbaadan ni kadhataa ni araarsaa kan jedhuun karaa dhiiga isaatiin kan ta'e karaa foon isaatiin kan ta'e ayyaana san ibsuudhaaf yoo ta'e sirrii. Garuu immoo addatti akka ati anaaf kadhattu anis siif kadhadhu. Yaa Waaqayyo abbaa akkana godhii yaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluu akkana godhii fi jedhanii kadhachuutti Yesuusin kan hiikan yoo ta'e kun dogongora. Garuu immoo araarsummaa kana al tokko raawwateera. Al tokko raawwate. Kanaaf ayyaanni kun ayyaana addaatii kan jennu. Duratti fayyuu fi araarfamuu keessatti maal jennee turre? Isa gaafii duraatti kaafte namoonni karaa mataa isaaniitiin seera eeguudhaan gatii kanfalanii fayyuu akka hin dandeenye kaafne. Kana jechuun maal jechuudha? Kakuu kana keessatti immoo namni ayyaana gooftaatiin fayyeera. Dhugaadha. Ayyaana jechuun maal jechuudha? Ayyaana jechuun siif kenname yookaan immoo qoqa gabaabaadhaan abbaan kee si dhalcheera. Abbaan kee si dhalchuu keessatti ati gahee hin qabdu. Garuu immoo ati ilma abbaa keetiiti. Aan abbaa keetii kan ta'e hunduu kan keetidha. Kanaaf gaheen kee abbaa kee dhaaluudha. Abbaa kee dhaaluudhaaf garuu amma abbaan kee si horateera. Qabeenya abbaa keetis dhaaluudhaaf mirga horatteetta. Ta'es garuu dhaalummaa kee kan immoo raawwachuu qabda. Fayyina keenya raawwachuu qabnu jechuudha. Abbummaa abbaa keetii amanuu qabda. Tokko amanuu qabda. Isa qofa miti. Abbaa kee ganuu qabdu. Abbaa kee kabajuu qabda. Abboommii abbaa keetii immoo raawwachuu qabda. Fayyina kee raawwachuu dhaaltummaa kee mirkaneessa. Akkas ta'uu waan maal taate. Seerri biyya lafaarree ilmi kan koo kun anaan natti dhaadateera yookaan na arrabseera yookaan immoo na ajjeesuuf yaalii godheera jechi akkasii yoo dhufe ati kallattumaan maqaa abbaa keetii waamamurraa yookaan immoo dhaala abbaa keetii ta'urraa ni buqqaata. Kun seera biyya lafaadha. Okay. Samii irratti maal jedha? Namni hafuura qulqulluu arrabsu maal hin qabu? Dhiifama hin qabu. Araara hin qabu. Mootummaa Waaqayyoo irraa ni buqqa. Gaabbiyyuu hin qabu. No repentance. Injiru kan akkasii. Hin gante ganuudha kun. Qulqulluu Phaawulos hin deddeebine ergaawwan baay'ee waan barreessee fi waan kana wajjin wal qabatu waan baay'ee waan kaasee fi deddeebinee kaafne. Deddeebinee kaafnannaa Phaawulosin dubbii kana wajjin wal fakkaatu yeroo baay'ee ni kaasa. Innaa kitaaba Phaawulos kana baay'inaan inni dubbifannu wanni kanaa kun araarsummaa kana wajjin wal qabate wanti nu galu waa baay'eetu jira jechuu barbaadeen. Kanaaf haala addaatiin fayyina haala addaatiin dhufe kana namni fayyadamuu danda'u warreen dhalatan qofaadha. Kanaaf suni araara al tokkicha nuuf godhamedha jechuudha. Dhala haaraa taane lammaffaa dhalanne. Kanaaf lammaffaa dhalachuun kun namichi ani yookaan ati inni dhamaati isaatiin bu'aa bayii isaatiin ilma ta'uu hin danda'u.
Abbaan fe'iyyuu immoo ilma ta'uudhaaf abbaa isaa barbaadeen argatu. Abbaatu barbaadee si argata malee. Garuu maal tura? Namni immoo maal ta'uu qaba? Fayyina isaa raawwachuu qaba. Waan tola isaaf kenname kana immoo maal gochuu qaba? Eeggachuu qaba. Sila jedheen jira. Amma mootummaa Waaqayyoo sin gidduu jirti. Mootummaa Waaqayyoo keessa jirtu. Sana jechuun maal jechuudha? Sana jechuun akka mana kiristaana keenyatti nuti namni ni cuuphama. Hin dhalata. Ilmooma argataa jechuudha. Erga ilmooma argate booddee mootummaa abbaasaa keessa mana abbaasaa keessa jira. Okay, fayyina isaa raawwachuu qaba jennaan jennu maal jechuu keenya tokko cuuphameera ilma ta'eera itti aansee maal ta'a? Fooniif dhiiga Kiristoos ayyaana kanarraa hubata. Inni karaadhaa, dhugaadhaa, jireenyaa, nyaataa kan jennuuf kanaaf boqonnaadhaa kan jennuuf kanaaf. Kanaaf isa warri simate hunduu fooniif dhiiga isaa irraa hirmaata. Sana jechuun maal jechuudha? Dhiiga isaatti irra dabala. Foon isaa foon Kiristoos foon isaatti irra dabala. Kanaaf abbaa fi ilma gidduu DNA hin jiru. Akkanuma immoo Kiristoosii fi nama isa amane hedduu dhiigni tokko ta'a jechuudha. Tokkuma mana kiristaanaa keessa dabalamaa jechuudha. Egaa kuni lafa kun hin jirretti amma namni tokko maatii kiristaanaa ta'ee daa'ummaa isaatti cuuphamee sana booddee mana kiristaanaa kan hin beeknoo ta'e. Dhalateera dhugaadha. Dhalateera garuu immoo dhalachuusaa akka ilmaatti nama hin deddeebine duuti immoo ittaanee dhufa. Kana jechuun maal jechuudha? Ilma badee yookaan immoo ilma dabaa ta'a. Namni tokko kiristaana erga ta'ee booddee maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluun cuuphamee ilma ega ta'ee booddee mana kiristaanatirraa odoo bade yookaan immoo Waaqayyoon hin beeku osoo jedhe ilma ta'uunsaa nafu. Garuu immoo ilma jibbame, ilma yakke, ilma balleessa ta'a jechuudha. Kana maaliif akkasitti ibsa? Haga saantima dhumaa kan faltutti as keessaan baatu jechuun saantima dhumaa as kafalti saantima dhumaa jechuun gatii ittiin bitamne gatii gooftaa Yesuus Kiristoos homaatti hin hojjenne jechuudha. Homaatti hin hojjenne garuu awwaaltee teechisuun nama adamsiisa. Gooftaa tokko ture jedha wangeela Maatewos irra. Gooftaa tokko ture isaafis tajaajiltoota sadi ture. Tajaajilaa sadi. Gooftichi suni lafa fagoo deemuu barbaade ta'u tajaajiltoota kana sadeen waan. Isa tokkoo fi dinaara tokko. Isa tokkoo fi lama isa kaaniif immoo 5 kenneef. Sana booddee warreen dinaara kennameef hundi isaanii bu'anii bahanii ittiin hojjetan. Abbaan 5 bu'ee dalagee daldalee waa baay'ee erga hojjetee booddee 10 taasise. Inni lama immoo 4 taasise. Abbaan tokkos tokkuma isaatiin ture. Gooftichi gaafa deebi'u hundi isaanii dhiyaatanii ta'u riipoortii godhan. Egaa nagaa baasanii 5 kennitee turte gooftaa. Ani immoo isaan hojjedheeni 5 buufadhee jedheen. Waan xiqqootti amanamtee taatti gammachuun mana abbaa keessiif mala gara gammachuutti galee jedheen. Abbaan lamaas dhufe. Inni lama kennitee turte lamaan inni ittiin hojjedhe maal buuseen jira? Lama buuseen jira jedheen. Yeroo kana waan xiqqootti amanamtee taa gammachuu abbaa keetti galee jedheen. Abbaan tokko immoo dhufe. Abbaan tokko gaafa dhufu ati lafa hin facaafne kanaamtu hamaa ta'uu kee hubadheeni dinaaraatti naa kennite ol kaayeen jira kunoo kan naa kennite jedheen. Akkuma itti kenneef. Dhugaadha gama tokkoon hin alaaltu namni kun ganuu dhiisuun isaayyuu gaarii fakkaatame. Inni maayyuu agarre jechuun waan tokkodha garuu ishee awwaaletoo fidee dhufe. Awwaalee fidee dhufe. Okay, hammeenya kan qabu lafa facaafne kanaam duruma osoo beektu maaliif narraa fuutee nama biraaf kennuu danda'a ture warra kana amanii dalagachuu danda'uuf kennuu hin qaba ture nan danda'as ture soo maaliif kana gootee jedheen. Kanaaf nama kanarraa fudhate isa baay'ee dalageef kennaa. Isa kana immoo lafa dukkana ilkaan qaruun jirutti darbadhaa jedheen. Asirraa maal hubanna amma isa fayyisuuf araarsummaa kana wajjin wal qabsiifne akka hubannuuf. Kan kennameef malee dinaara tokkicha deebise maal godha? Asgatti ittiin hojjenneedhaam. Hojjechuu dhiisu cubbuu ta'e. Kennaan immoo kennameera. Homaan goone namarraa fudhanne hin agarres hin jenne. Kanaaf homaan taane jechuudha. Homaan goone. Garuu gochuu dhiisuun mootummaa Waaqayyoo keessatti hangam
gatii nama kaffalchiisu. Diinaara san jechuun saantima duwwaa miti. Qarshiidha waan tilmaamu yookaan siqayan yookaan daayimandiidhaan waan ibsamu miti. Taalent. Kennaan keenya maalidha? Ayyaana Waaqayyoo irraa namni bu'e. Ayyaana Waaqayyoo irraa namni duwwaa ta'e hin jiru. Namni hundaafuu ayyaanni Waaqayyoo kennameera. Tokko isaa ta'uu lama. 10 isaa ta'uu 1000 kan lakkaa'amu. Garuu maaltu kennameera? Ayyaanni sii kennameera. Ayyaana kenname kanatti namni fayyadamuu gaafa dhiisu, kennaawwan kenname kanatti immoo namni fayyadamuu gaafa dhiisu, mootummaa Waaqayyoo irraa maqaa inumaa du'a bara baraatti darbatamaa jechuudha. Gama biraatiin kanuma inni ilaallu, egaa namni tokko dhalatee erga cuuphamee booddee saantiimni sii kenname jechuudha. Homaa gooteen argannetti sii kenname. Kennaa karaa cuuphatiin inni immoo du'ee dhiiga isaatiin erga si bitatee booddee bitamuu kee kana gatii dhiiga gooftaa kana duwwaatti akkuma waan tokkottuu faayidaa hin qabnetti nama lakkaa'utti immoo duuti akkanaa isa hordofa. Gatii kenname, diinaaratu kanfalame, dhiigatu kanfalame, foon itti kutame, samiitu baname, awwaalatu baname, du'aatu ka'e. Kanaaf jijjiirama kan hunda keessatti namni gatii ittiin bitame hubachuu baate inumaa isa fuudhee kan awwaaloo ta'e dhumni isaa lafa dukkanaa fi lafa ilkaan qaruu ta'a jechuudha. Araara kana nu raawwate Waaqayyo. Abaarsa dura raajonni maal jedhanii? Gaarummaan keenyallee akka huccuu cubbuu ta'e akka jedhan cubbuu sanirraa bilisa gadhiifamne. Namni bilisa gadhiifame kun garuu diinaara kana kan awwaaloo ta'e amma gatii kanfala jechuudha. Amma gatii kanfala taanee kennameefeera.